ayyaana guyyaa gootota bara 2016 jaalle Gaashu Lammeessaa miseensa gumii sabaa ABO'tii fi akkasumattis itti gaafatamaa dirqii beeksisaa fi daldalaa akkasumattis jaalle Gammachuu Fayyeeraa goota kutaa ABO jaalle Abdataa Hodee goota Koonyaa ABO qondaalota ABO'tii fi akkasumattis miseensaa fi hawaasa Oromoo Meelboorn jirtan bakka nagaa dhuftan kun ayyaana guyyaa goototaa kan bara 2016 ayyaana keenya kabajuudhaaf ifachuu banamee jirra. Ayyaana kana keessatti sagantaa qabnu isin beeksisuudhaaf akkuma beekamutti ayyaana kana eebba maanguddootiin banannaa. Eebba maanguddootti aansinee faaruu alaabaa qabna. Faaruu alaabaa booda yaadannoo goototaa gooneeti. Haasawa ayyaanicha kana laalchisee obboloota dhaabaatiin maaliif ayyaanni kun kabajamaa maal adda godhaa ayyaana kana kajabu haasawa nu godhan sabuu baafamanii qabna akkasumattis waloloo fi kana qabna sagantaa keenya jalqabuudhaaf amma eebba maanguddootiin bannaa jechuudha. Amali sawana baofi ya fatani arayo du amali ukagara ofi ba fatani itule no bariti ammo mayomiti lammi norma namamiti arayo du amali sawana baofi ya fatani Arayo du amali ukagara ofi bafatani ilmaan Oromoo an Oromoo jedhamee beekan fuulduratti kabajamaa fi guddaa maaliif jennaan gootota Oromummaa keenya nuti isaan Oromummaa keenya gadhaabuudhaaf lubbuu qaalii dabarsan isaan yaadachuudhaaf iddoo kanatti wal ga'e. Otoo danda'amee yaadachuurraa olitu waan kana wal isaanii godhan jiraate amma namatti tola. Garuu namni waan gaarii hojjete saba isaatiif bara baraan inni darbullee seenaan isaa hin jiraata akka isaan jedhanitti ilaala keessi koo. Kanaaf guyyaa ulfaataadha guyyaa guddaadhaa isiniin jedha. Guyyaa har'aa waamicha guyyaa har'aa kana kabajanii bakka kanatti guyyaa yaadannoo gootota keenyaa guyyaa kabajamaa kana waliin yaadachuuf dhufuu keessaniif maqaa konyaa adda bilisummaa Oromoo Viiktooriyaatiin bakka nagaan isin jedha. Kanatti aansuudhaan hogganoonni keenya dhufaan jiroodha. Jaalle Gaashuu Lammeessaa miseensa gumii sabaa fi gaafatamaa dirqii jaarmiyaa siyaasaa alaa. Jaalle Gammachuu Fayyeeraa durataa kutaa adda bilisummaa Oromoo Awustiraaliyaa. Qondaalonni konyaa Viiktooriyaa. Miseensonni konyaa Viiktooriyaa. Hawaasni Oromoo Viiktooriyaa keessa jiraatan irra deebi'ee baga nagaan dhuftan jedha. Kanatti aansuudhaan waa tokko jedhetan namni bira darbuu barbaada jecha lama. Daa'imman dungoo kana qabsiifte agartanii daa'imman keenya. Haadha Oromiyaan warreen akkasii qabaa jirti. Egeree biyyaa, egeree Oromoo.
ijoolleen kunillee isaan bakka bu'uudhaan dhiiga isaanii deemnee jechuudhaan bakka jedhanitti ilmaan Oromoo itti dhaga'ama. Bakka bu'aniit isaan sana bakka bu'aniit dhugoo kana qabsiisanii jechuudha. Kanaafuu Rabbi isaan haa guddisu jedhaa bakka jirtanitti. Ilaalcha diinaa harka diinatti buusana irree keenyaan wal qabannee tokko taanee otoo hin jeeqamin otoo hin raafamin wanneen adda addaatiin fakkeessitootaa fi hidhamtoota diinaatiin otoo hin raafamin irreen keenya wal qabannee galma bilisummaa keenyaatiin miidheenya abdii hora qabamu. Maaliif jennaan ilmaan keessantu bakka jiru sun shayii ka'e. Kanaafuu abdii qabna nurra turtu. Kanatti aansuudhaan dhimma guyyaa har'aa fi haala yeroo ammaa waan uummanni Oromootti jiru, dargaggoonni Oromootti jiran, Oromiyaan maal akka fakkaatu, Oromiyaan akkamitti akka jirtu, hoggana keenya jaalataa shuuraleessaa gara kanatti afeeruu barbaada. Konyaa bilisummaa Oromoo Victoria Kirtan kopi kana bakka qopheessan biyya kana uummata keenyas ta'ee biyya keessatti galata guddaa isinii galcha. Uummata keenyas guyyaa kana yaadachuudhaaf kan asitti argamtanii galata keessan qabsoo. Kanatti aansee guyyaa har'aa kun egaa akkuma ammaa jaalatataa jedhee fi isinuu baroota dheeraadhaaf ayyaaneffataa kana isin keessanii guyyaa gootota Oromoo jedhama. Guyyaa gootota Oromoo guyyaa isaanii dhaabbataan silaa eegla 15dha. Eegla gaafa 15 waggaan bilisummaa Oromoo keessatti baroota dheeraadhaaf yaadatama. Yaadannoon kun dur waraana bilisummaa Oromoo keessatti qofa yaadatama ture. Bara 1991 adda bilisummaa Oromoo erga biyya galee booda uummataan erga wal baree uummati keenyi bakka bakkatti akka maadheetti maaddeeffamee jiru guyyaa eegla 15 kana akka guyyaa goototaatti ayyaana Oromoo tokko godhee yaadataa asii ga'eetti. Caasaan dhaabaa, maadheeleen dhaabaa, waraan alaaf keessaan kan jiru hundi guyyaa kana ayyaaneffataa as ga'eetti. Har'a galatti isaa hin badiin qabsaa'ota keenya biyya alaa kana keessa jiran keessattuu qonnaalee bilisummaa Oromoo biyyoota hunda keessatti jaarmiyaan dhaabichaa bakka jirutti guyyaan kun yaadatamaa oolan jira. Bakka jaarmiyaan dhaabaa jirretti immoo hawaasi keenya dirqama kana fudhatee akka guyyaa goototaatti kabajaa jira. Guyyaa kana kan nuti kabajnuu fi irra guddaan jaallan qabsoo kana irratti dhuman wareegaman isaanumaan yaadannee gaddaan dabarsuu qofatu hin taane waan isaan irratti wareegamanii fi waan isaan irratti aarsaa kaffalan kana firiidhaan geessisuuf galmaan geessisuuf dhalootitti aanu qabsaa'ota isaa boodaan hafan maal hojjechuu qabu kan jedhu maalis gochuu qabnaa kan jedhu irratti mari'achuudhaan guyyaa ayyaaneffatamaa jiru. Baroota dheeraadhaaf qabsaa'oti dhaawataan kana irratti mari'ataa asiin gahan adda bilisummaa Oromoo keessatti. Jaallan lubbuu isaanii nu kennan, wareega guddaa kaffalan, aarsaan takkaa kennamuu hin dandeenye waliin nu kaffalanii jiru. Nuti kaayyoo isaanii walabummaa biyyaa bilisummaa uummata Oromoo wareega kaffalan kan ammoo bifa kamiin tokkummaadhaan bakkaan geenya kan jedhu irratti marii gurguddaa deemsisaa qabsoon kun hanga har'aatti asiin gaheeraa jiru. Kabaroota dheeraa kaasnee bituu hin dandeenye wareega waboon dirree keessatti waan kanaaf jedhee kaffale wareega uummata keenya biyya keessatti kaffalan hidhaagalan ajjeefaman dubbanne bituu hin dandeenye. Topic sila kaasee ture waggaa 6 har'aa bara 2017 keessa dargaggoonni maqaa qeerroo bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessatti of ijaaruudhaan seenaa goototi Oromoo nutti kennan, imaanaa isaan nutti kennan, nuti qeerroon Oromoo bakkaan gahuu ni dandeenya kan jedhu aarsaa isaan kaffalan dachaatti kaffallee waan isaan yaadan sana kaayyoo isaanii bakkaan gahuu hin dandeenye jedhanii eebla gaafa 15 bara 2011 keessa
jaarmiyaa dargaggoota biyyoolessaa yookaan jaarmiyaa dargaggoota Oromoo jedhanii oofishaalii Oromiyaa keessatti of labsanii of labsuudhaan asitti biyya keessatti sochiin dargaggoota Oromoo kan bilisummaa, kan dimookiraasii, kan walqixxummaa, kan walabummaa maadheelee Oromiyaa keessatti bakka hundatti wal ijaaruudhaan sochii isaanii daran filiinsaa dhufanii waggaarraa waggaatti jijjiiramatu arginu, waggaarraa waggaatti jabinatu arginu, waggaarraa waggaatti injifannootu arginu hamma har'aa kanatti hin geenye jechuudha. Dargaggoonni gaafa sana 2011 of ijaaran dandeettii poolitikaadhaan, ijaarsaan, bilchina siyaasaan, ilaalchaan daran wal jabeessaa, barnoota gahaa walii kennaa, waltaliigaa araddaa irraa hamma magaalaa Finfinnee keessatti Oromiyaa guutuutti wal ijaaraa aarsaa gootonni Oromoo nu kaffalan haadha isaanii kaffalaa jiru. Kana keessaa bara 2011 keessa yoo namni gahaa hordoftanii jiraate xalaa isa jalqabaa muummicha ministeeraa bara sana ture Mallas Zeenaawitti oofishaalitti barreessan jechuudha. Biyya keessa ta'an yuunivarsiitii hunda keessaa walitti dhufanii bifa jaarmiyaan ol ijaaranii hoggana isaanii filatanii caasaa isaanii filatanii muummicha ministeeraa Mallasiin aangoo akkamii gad lakkisu yookaan uummata Oromoo kondiishinii tokko malee hidhaa kan naqee jiru akka hidhaa irraa baasu investeeroota lafa keenya irraa akka inni buqqisu xalayaa oofishaalii barreessan weebsaayitii adda addaa irraa dhabdan duubatti deebitanii olaantan. Gaafa sana wayyaanii qoosaa fakkaatee dhageettii nu morate. Ilaalcha yuutti ilaala. Warri tokkummaa gamtaa Afrikaa Finfinnee keessatti walgahii qabu turan. Hamma sadarkaa sanaatti deemanii namoota hoogganoota Afrikaa irraa dhufanitti xalayaa isaanii dhimma Oromoo kan ilaaluu fi mootummaan Itoophiyaa sirna dimookiraasii fi sirna gabroonfataa sirna dimookiraasii cabsee sirna gabroonfataa kan dur gabroonfatanii olitti uummata Oromoo gabroomsaa akka jiru ifa godhanii tokko mootota Afrikaatti kennan jiran kana kan godhu qeerroo bilisummaa Oromooti. Kun kan ta'ee fi sochiin uummata keenyaa, sochiin dargaggoota keenyaa, sochiin diddaa sirna wayyaaneedhaa akka jiru mul'isuudha. Sanarraan boodatti yuunivarsiitii adda addaa keessatti waggaarraa waggaatti ebla 15 fi sadaasa guyyaa fincilli diddaa gabrummaatti yaadatamu keessa finciloota adda addaa deemsisaa turan. Wareegamni hedduu ta'eera, hidhaan hedduu ta'e, hoogganoota isaanii jalqabaa ni hidhaman, gariin ni hiikaman, gariin ammallee hidhaatti waggaa 18 itti murtaa'e, 18 olis kan itti murtaa'e jira, hoogganoonni qeerroo jalqabaa ni hidhaman. Sana jalaa kan biraa ol ta'e. Fincilli dhaawataan 2012, 2013, 2014 dhaawataan utuu laalluu bilchaataa guddataa dhufe jechuudha. Hoogganummaan isaan kennan warraaqsa isaan biyya keessatti agarsiisan giraajuwaalii jabaachaa bal'ataa dhufe jechuudha. Warraaqsummaan kennan hoogganummaan kennan callise heeggana siyaasaadhaan nama dammaqsuu, qotee bulaa bakka galanitti dammaqsuu, nama magaalaa dammaqsuu, barataa dammaqsuu qofatu hin taane jireenya qabsoo Oromoo kana mul'isuuf uummata keenya baadiyyaa fi magaalaa manneen barnootaa keessatti bakkoota adda addaatti waraqaa ergaa warraaqsaadhaan maxxansuudhaan yeroo guutuu uummata baadiyyaatti dhaabatanii karaa yeroo jiran. Waggaamma kana guutuu uummati keenya waraqaa sana dubbisaa baadiyyaatti galee dammaqinsa argatu. Barattootaaf bakka cufatti iskuula keessatti ni hiru yeroo ganni yuunivarsiitii cufamu baadiyyaatti galanii karoora yeroo gannaa kan jedhamu barnoota warraaqsaa dabtara isaaniif qophaa'e fuudhaniitti qotee bulaa keenya dammaqsu uummata baadiyyaa keessa jiru dammaqsu isa magaalaa isin dammaqsu amata dheeraadhaaf hojii qoratas hojjetamaa barruulee warraaqsaa yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti maxxansu lafoota Oromoon irraa saamame keessatti maxxansu kana keessatti deemaa ture. Sochiin kun salphaatti dhufee asii hin ga'e warraaqsi akka ganaan ga'ee jiru. Hojiilee gurguddaa, dhamaatee gurguddaa, wareegama gurguddaa gaafata. Karaa uummata keenyaa keessattuu karaa qabsaa'ota biyya alaa keessa jiran utuu isaanitti nafiin sochii kana duubaan utubuu irratti, dinagdeedhaan gargaaruu irratti, siyaasaan gargaaruu irratti, waan fedhan gargaaruu irratti waggaa jahaa kana gahee guddaa taphatan warraaqonni biyya alaa jiran jechuudha. Kanaaf dargaggoonni amata kana keessatti biyya keessa taa'anii kan warraaqsichaaf malu hawwisoo mataa isaaniidhaan ijaarrachuun
walleelee warraaqsaa kan ittiin nama dammaqsan kan ittiin uummata dammaqsan sochoosan walleelee warraaqsaa hedduu biyya keessatti hojjetan jechuudha akka hawwisoo qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun warraaqsa keenya dargaggoota kakaasuutti dabballeedhaa olitti guddoo hojjete jechuudha qabsoo kana. Sanarratti dabalee reediyoo mataa isaanii banachuudhaan biyya keessa websaayitii banachuudhaan feesbuukii banachuudhaan ergaalee Oromoodhaaf malan dhaga'uu namni kan balu kan miidiyaa ta'u namni dhaga'uu malu hunda dabarsaa yeroo kanaan gahanii bara 2016 kana keessa ammoo sadaasa darbarraa kaasee jechuudha. Fincilli kun Oromiyaa guutuu keessatti wal qabatee akka inni deemuudhaaf labsii guyyaa tokko baasanii sadaasa jaharratti weebsaayitii irraa ilaaluu dandeessu. Sadaasa jaharratti labsii kana baasanii sadaasa sagaliitti dinqiitti qabatee fincilli achi aangootti darbee Oromiyaa guutuu kan akka isin beektanidha. Gahee sadarkaa kanatti warraaqsi fincila diddaa gabrummaadhaa ebla 2011 waadaa itti seenanii galmee gootota Oromoo garagalchuudhaan hedduu isaanii bakkaan geenya kan jiru haala uummata Oromooti injifannoo guddaa ta'e sabni addunyaallee akka nu argu ta'e uummati keenya deebi'ee akka of argu ta'eera. Kun gammachuu keessanii fi injifannoo keessanii jechuudha. Isa kana kan guddifatu kana bakkaan kan geessifatu qoodii kan eenyuuti kana booda kan uummata keenyaati isin harka jira. Qabsoon kun utuu dhaabbatiin qabsoon kun deebi'eetuun laafi jabeeffachuun irree warraaqsa dargaggootaa kana utubuun qoodii kan uummata keenyaati. Kanaaf qabsoo kana cinaa akka dhaabbattan sochii dargaggooti godhan kana cinaa akka dhaabbattan imaanaan kan uummata keenyaati. Gama keessanii gama bilisummaa Oromoo maal gootan jechuun danda'ama. Gara keenyaanis akka bilisummaa Oromootti sochiileen adda addaa utuu wal uraachitiin deemaa turtu. Haa xiqqaatuun sadarkaa guddaa biyya keessatti sadarkaa makaanaa itti ta'eetu waraana sochoosuun haa hafu malee taakiyaadhaan gartuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessatti mootummaa gabroonfataa yookaan ilkeelee diinaa irratti tarkaanfii xixiqqaarraa hamma guddaa fudhachuudhaan yeroo gabaabaa asitti waan gurguddaa jiru. Kana keessatti waraanni bakka itti lolee fi asitti lolee jedhee liistii isaa isinii himuu utuu hin taane garuu injifannoolee xixiqqaa isinii himuu nan danda'a. Injifannooleen karaa waboodhaan humna taakiyaa yookaan humna komaandoodhaan bobbaatee Oromiyaa keessa furgaatee bakkoota taargeetii ta'an keessatti rukutuudhaaf kanneen deeman keessa bakkoota investeroonni biyya alaa fi investeroonni mootummaa wayyaanee yookaan Tigree olaanoo ta'an lafoota Oromoo gurguddaa bakka isaan fudhatan keessattuu gara dhiyaara lafa baay'ee fardaa ta'e keessa hangar dhibbeessaa dhukkee qarsaa hangar guttin lafa jedhamu qeellam keessaa lafa garjeela jedhamu bosona guddaa fudhatan caatu lafa jedhamu lubbaa gor keessaa lafa sigmoo fi gaattiraa bakka jedhamu keessa lafa gurguddaa isaan fudhatan doozorii makaanaayis waan ta'e meeshaa gurguddaa isaan achi godhatan guutummaa guutuutti akka isaan lafa tokko hin fudhannee fi irratti hin oomishne taasisee amma ammaatti dhaabbateeraa jira. Kun injifannoo jira. Uummata keenyaaf injifannoo mul'ataa hin fakkaatu. Uummati mul'ataa kan fakkaatu waraanni baadiyyaa tokko keessatti walitti dhufee taankii fi madaa isa sana uummati lola kan ilaalu. Garuu lolli dinagdeedhaan nurratti goobanii akkuma iyyuu ciraa nuti hin lolle akkuma iyyuu ciraa iyyuu mirga falman warra gochuuf kaapitaala isaanii nurratti kaa'atan kana dura jalaan ta'uu lafa qulleessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf jecha investeroota biyya keessatti humna guddaadhaan nurratti bobba'anii jiran irratti tarkaanfii xiqqaarraa hamma guddaatti fudhatee qabeenya isaaniis haa ta'u sochii isaanis kolaasee jira jechuudha. Kun injifannoo qabnu keessa tokko. Isa kana addunyaanis ni beekaa investeroonni biyya alaas beeku. Chaayinaa, Hindii, Eeshiyaa keessaa dadda investeroota wayyaanee guguddoo warra ta'an sochii isaanii wannoo qabeenya isaanii akka isaan sochoosu godhaa jiru. Baha Oromiyaarraan lafa kasalatu jira jedhanii sibiilatu jira jedhanii lafoota adda addaa sararanii baadiyyaa keessaa gammoojjii keessaa bakkoota baay'ee irraa fudhatanii Boorana keessa akkas bakka hedduudha. Xiyyaaraan dhaqanii kooftaraan dhaqanii waa hedduu sararanii warra biyyoota Arabaa kanatti kan gurguranii jira.
warra biyyoota Eeshiyaatis ta'uu gurguranii jiraatu. Lafti kun silaa kan inni hojii jalqabu akkasaan jedhanitti bara 2014 keessa ture lafoota gurguddoo kun 2014 keessatti ta'ee kan deemu adda bilisummaa Oromoo sochii inni xixiqqaa godhu humni taakkiyaa xixiqqoo kun gootee jala jalaa dhootu lafti kun hanga ammaatti utuutti bu'amii akka amma jiru kanatti jira jechuudha. Kunillee injifannoo keenya. Kana gargaarudhaan naannoo giddu galeessa Oromiyaatti lafa isaan kuufama guddaa qotatanii Finfinneetti naanna'anii lafa keenya muranii galaanii, sabbataan, sulultaan, buraayyuu, laga xaafoo fi kanneen kana fakkaatan hunda sararanii lafa isaan fudhatan oomisha adda addaa dhuma deemsisaati jiru. Oomishi kun oomisha xixiqqaadha. Chaayinoota wajjin oomisha gurguddaa deemsisuudhaaf, warshaalee gurguddaa dhaabuudhaaf, lafa sana akka jirutti sararanii fudhachuudhaaf waan baay'ee godhaa turan. Bara 2013 fi 2014 naannoo sanatti balaalee adda addaa gaggahanii isinuu qubatanii qabu jechuudha. Kanarraa kaasuudhaan oomisha isaanii gaariitti deemsifachuu hin dandeenye. Sodaa guddaa irraa qabu jechuudha. Isaa 2013 sana ta'e 2015 kan immoo sababa fincila diddaa gabrummaa har'a akkasitti Oromiyaa keessatti dhohee jiruudhaaf qabeenya isaanii naannoo sanatti akka barbaadan sochoosuu hin dandeenye warri sochoosuu barbaadan Tigreeyyuu har'atanii Finfinneetti galanii. Kunis injifannoo injifannooleen kun gahaa jechuudhaaf miti. Injifannooleen karaa hedduu kan nu hafantu jiru. Karaalee adda addaa kan nu hafantu. Injifannoo waraanaa kanarra garan deemuu qaba. Karaa walabummaa jedhutti agarsiisuudhaaf humni waraana bilisummaa Oromoo gara injifannoo qaba. Kana cimsuudhaaf bilisummaa Oromoo leenjiin waraanaa bal'inaan deemuu barbaachisaa ta'u, mooraalee waraanaa bakkoota adda addaatti bal'inaan baramuu barbaachisaa ta'u, leenjiin qondaaltotaa, ajajootaa, hoogganoota waraanaa sirnaan ijaaramuu, kuufamni meeshaa taa'uu barbaachisaa ta'uu isaatti amanee isa kanarratti intensively gadi jabeenyaan adda bilisummaa Oromoo hojjetaa jira jechuudha. Kun yeroo isaa gaafa eegu dhimma gadi ba'aa kunillee injifannoolee gurguddaa itti fayyadudha jechuudha. Hojii dippiloomaasiidhaan waan isinii himuu dandeenyu miti isinuu garii miidiyaa irratti kan argitanidha. Warri faranjii baroota dheeraadhaaf utuu arganii ija isaanii nurraa jaamsan. Utuu waan Oromoo dhaga'anii gurra nurraa duuchanii. Waa'ee keenya dubbachuu illee danda'anii afaan isaanii illee qabatanii. Har'a garuu wareegama ijoollee keenya kaffalanii, wareegama dargaggoonni Oromoo kaffalanii wanti hunduu banamaa fi jiran kennaa isaanii. Gurris banamaa jira, dubbachuus jalqabaniiru, ijis argaa jiru. Kun injifannoo wareegamaa fi sanas ta'u nu arganii dubbachuu danda'u jennee injifannoo keenya faranjii akka jiraa jechuudha. Sa'a 24 BBC fi CNN irraa nu labsanii injifannoo jiraachuu danda'u. Injifannoo kan jiraatu irree keenyaan hojjennee yoo nuti finne diddaa keenya daran jabeessu waan barbaannu sana daran dachaadhaan gaafachuu alaa keessa dhiibu nuffii tokko malee ifata tokko malee dhiibu diina dhiibuudhaa fi diinarra gaaga'ama guddaa geessisuutu injifannoo guddaa nuuf. Uummati keenya garii tarii faranjii irraa kan dhufu injifannoo jechuun mala. Ammoo faranjii irraa kan dhufu warra dhiyaaraa kan dhufu deeggarsa qabsoo ta'uu ni danda'a. Yoo dhiibne biyya keessaa bakkatti wayyaaneen investi gootu yoo dhabsiise. Qabeenya Oromoo yoo irraa dhaabne waan achirraa saamtu sana akka isheen biyya alaatti hin baasneef yeroo karaatti dhufu faranjii kan hojii hojjetan kan hojjetan. Kanaaf maallaqa itti kennan illee gara malee qisaasanii irraa kennuu ni dhaabu. Maallaqa irraa dhaabuun immoo mindaa hojjettoota wayyaanee dhaaba, mindaa waraana isaanii dhaaba kan kaffalanii mootummicha hiyyummaatti gaddeessisaa jechuudha. Sana booda injifannoon kan keenya ni ta'a. Isa kana jabaannee irratti hojjechuudhaaf alaa keessaa guddaa keessatti nu barbaachisa. Yeroo sana. Egaa walumaa gala karaa dhaabaa kanatti jiru. Gama dargaggootaatti yoo si deebise biyya keessatti fincilli dhaabachuu hin jiru. Fincilli jabaatee itti deema. Irraa jalaa karoorri gama tokkoon kan yeroo dhumu gama biraan immoo karoora biraa jira, gama biraan karoora biraa jira. Pilaan ADC kan jiraatu.
Pilaan kanaan akka deemaa jirutti waggaa jaha ammaatti namni gara 7,780 ol dargaggoota Oromoo jalaa wareegamanii jiru. Barattoota dabalatee. Kun gadda guddaa turte dhaga'a. Sanarratti dabalee barattoota qotee bulaa fi hojjetaa utuu hin jedhin namni 4,200 ol mana hidhaa keessa jiru. Garii bakka bu'anii gurguree kun sochii qeerroon godhan keessatti. Kun hundinuu gumaa barbaada. Gumaa barbaachisa. Gumaa kana maaliif fiduu qabna? Injifannoodhaan dhufa. Waan isaan irratti wareega kaffalan, waan isaan irratti hidhaman kanaa bakka geessisuudhaaf alaaf keessa hawaasi keenya, uummati keenya, miseensonni dhaabaa jabaannee itti cimuudhaan injifannoodhaan galma yoo geenye gumaa isaanii baa'uu ni dandeenya. Kanaaf akkasitti akka jabaatan biyya hundattuu lafa jirtanii hundattuu tokkummaa keessan eeganii jaalala waliin eeganii yoo jabaatan injifannoon barruu harkaa keenya keessa jira. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Akkan isin keessa jiru sirriitti mukanas ta'e waan biraatu hin taane seeraan balleessee kakadhee asitti anuma jira akkasuman jira. Nami tokko an borraa mucaan isaa duunaan yaa mucaa koo hin jenne ilma koo jedhanii dhiiga isaa mucaa dhangala'u akkas ilaalanii gaafa san deebi'ee jira. Ani isuma dhugaa seeraanan dhufee isin keessan jira hin gunguminaa eessaa baate hin jedhinaa aadde mana koottan gale malee bakki kanaan horiin kookkiisii qaqqabadha abbaa manaa keessanis gorfadha hin kaatinaa guyyaatti sadii nyaannu lama yoo nyaanne hin duunu isaan agabu isaanii du'aa jiru warra isaanii nukulamanii ijoollee isaanii dhamanii mindaa dhabanii ari'atamaa jiru horii abbaamu ammayyuu taanaan hin ga'e jechuu miti argannaan ammayyuu nan baasa amma nagada somtutti horii baasuu qabna biyya namaa jirra ganda namaa jirra ulfinaan qabnu biyya keenya owwaara sana keessatti danda'amu biyyi keessan ulfina biyya keessatti garuudhaaf halkanii guyyaa fiigaa warra du'an warra mana hidhaa jiran warra ari'ataman warra caaksaa jiran sana horii abbaamu ani ammaa qabee kaleessas kaffaleera jedhu horii jedhu na harka jira taanaan baankii kaa'adhee Oromoon hin dhumtu. Kanan isinitti waan hin dhumne ulfinaanan isinitti deebi'ee waan sobaa mulu jedhanii iddoo ulfinaana lafa tures nama tokkollee amartu hin jiru iddoo ulfinaana kaa'anii birkii keessaa bahee jiru baan isinitti waggaa sadii isin biratti 42 iddoo biratti waggaa sadii. Amali sawana baofi ya fatani arayo du amali ukagara ofi ba fatani itule no bariti ammo mayomiti lammi norma namamiti arayo bu amali sawana baofi ya fatani Arayo du amali uka gara ofi bafatani itule no bariti ammo mayomiti lammi norma namamiti gerar jedu gerarana kakabama vangerar udisa kamif garanachisa Hirgana la dentenye la fagara kongenye gadena tukunifne kana mana mangenye Ibo gachana lolu abonni kenya durudalo tamal dabarsu waridu gagurguru Numatu waldadabe walitti tane kiyotu jire wanyan wasenu dem nabiyo
yaa rabbi si kadhannaa araara kee nu buusi tokkummaa keenya cimsi badii keenya nu dhisi badii keenya nu dhisi qamadii baddaa baalee garbuu gara cilaaloo obsilee bulla jennaan sodaan nu seetee jarro gaafa lola calanqoo bakkar waaree gaafadha gaafa lolaan olee rooba buttaa gaafadha gaafa lola doombirii waaqoo guutuu gaafadha roorroo keetti dhuftee qeerroo amboo gaafadha sanyii leencaa leencumaa oromoo irraan ala deemaa lanirraa salfadha amma lanirraa salfadha gama sanaa aleenci baroodee eeboo sona raasee loli malee eebbaasi gumaakee haadha gootaa horiya giiftii idaddabaliitii obsi dhugaan harka rabbiitii igeerarimee dabalimee Oromiyaa badhaatu ayyoko ya badhaatu arjoomtitti waa maraajiitu dachee jannata Awaashi fi gannaalee gibeef gudar booruudha diinni sirraa sooratee taa'ee sitti boqotee keenya carraan jooruudha Ajoollee kaabaa kibbaa ajoollee bahaa dhihaa ajoollee Oromiyaa amma malee yoo mire amma malee yoo mire qotanii taraaruuni diina nyaachuun nu nyaatu ofirraa mancaasuuni maallaamanii darbanii qabsaa'onni kaleessaa galmee seenaa dubbisaa jabaadhaa wal jabeessa ekeraan Hussein Bunee ekeraan Taaddee Birruu ekeraan gootaawwanii dhalootatti lallaba sanyiin kutattuu keetii maqaa lammiin ol qabaa goota meeqa dhalate ayyuu meeqa dhalate boruufis abdii qaba boruufis abdii qaba warri dhaaba maxxantuu of dandeesse naabattuu jiraatte lammiin taatu duute biyyeensi nyaatu diina nutti galchite nyaattee dhuguu filattee dhaloonnoo si arrabsaati yoomiif dhalatte manni gootaa daggalaa boorataatitti galaleen jakkeessa maggalaa waduu daldaluu dhiiftee maaf gad hin baatuu gola hin baddu sanyiin talbaa yoo sanyiin ugii malee hin baddu sanyiin nira yoo sanyiin ugii malee yoo sanyiin ugii malee gama sanaa aleenci baroodee eeboo sona raasee loli malee eebbaasi gumaakee haadha gootaa horiya giiftii idaddabaliitii obsi dhugaan harka rabbiitii igeerarimee dabalimee hidheessa guutuu lagaa coomman keessa dabarree baritti garagaltoo kana keessa dhalanne bara somni gabbatee dhugaan itti salphatee gidiraa keessa jirra garaan aree gubate dhaga'ii dhaggeeffadhu abboonni maal dubbatu waaroo qorraaf uffatu hiriyaa gaafa rakkoo boruuf wabii waammatu nama lammii isaa miidhuu lammiidhumaan gorfatu lammii ofii miidhanii seera jalaa dhokatu seenaa jalaan dhokatu seenaa jalaan dhokatu